gura guddaa. Dhaloota keenya keessatti ta'uu dhabuun mala akkuma jeneraal Waaqoon jedhan san nuti gabrummaa heddaan buqqifna yoo dadhabne immoo itti guddifna. So ilmi namaa uumaadhaan keessi isaa bilisummaa walabummaa uf ta'uu waan barbaaduuf ka dirqiidhaan irra kaahan kun self discover akka inni uf hubatu akka inni deebi'ee uf argu yoo godhan keessattuu dhaloota haaraa keessatti wanti akkasii baay'ee jabaataa yoo deemu hawaasinni cabiinsa keessaa baay'achaa. Transformation of the self ofii kan keetii uf argachuu qofa miti. Transform uf goota jechaadha. Ahaa kuni naaf hin mallee qabeenya kiyyaa akka isaan jaalatanitti akka isaan barbaadanitti saamsisuun sirrii miti. Eenyummaa kiyyaa, seenaa kiyyaa, afaan kiyyaa, aadaa kiyyaa karaa isaan barbaadan oofuun sirrii miti. You transform the dialogue. Haasawuma kan kee kana jijjiirta hawaasa kee keessa jiru jechaadha. Hawaasni kan kee waan namni biraa isarratti uume isa fudhadha jedhee isarraa haasa'u otoo hin ta'in a very transformative dialogue. Haasawni hawaasa kee keessa deemu akkamitti uftaana, akkamitti caala jabaannaa, akkamitti karaa nu barbaannu irra guddanna, akkamitti mirga keenya ofii murteeffannaa, akkamitti qabeenya keenya ofii to'annaa, akkamitti mootummaa walaba ta'e bilisa ta'e birmaduu ta'e ofii ijaarannaa kan jedhu keessatti as deebi'a jechaadha. Akkam Oromoon halkanii guyyaa namarraa boottu, namarraa iyyitu. Ebalu akkas nu godheera, Sumaaleen daangaa fudhatteerti, Amaaris gubbaa kanaan fudhachuu fi Guraageenis asiin kukkutataa jirti. You stop all of this. You focus on yourself. Self-development jechaan kan jecha. Transforming within yourself. Gaafa ati gama keetitti of as deebitee empower of godhuu jalqabdi. Empowering jedhaniin kan. Duraaniin humna sirraa fudhaniiru, nama akka hin taane nama agasitti maniiru, amma ati deebitee ofii kan keetii empower of goota jechaadha. Hawaasa kan kee guutuu daangaa malee ol kakaaftee active participating akka namni baay'een hirmaatu goote miidiyaalee Oromoo kana jajjabeessanii manneen barnootaa kenna keessatti karaa danda'ame hundaan akka namni self based kan nama biraa irratti hundaa'ee osoo hin ta'in ka ofii irratti waan ofii irratti based ta'ee principilii ofii qabaatee ofii irratti xiyyeeffatee of guddisu. Nama tokkoo miti ammoo social transformation akkuma waliigalaatitti hawaasni guutuun akka inni jijjiiramu. Jijjiiramiinsi isaa kun ammoo ka addunyaadhaan wajji wal madaalu. Gadaantummaa nuti irraa haasofnu kan otoo hin ta'in addunyaan har'a jirtu kun akkuma agartu laal waan ija keenyaan agarru nu biratti nu madditti naannoo keenya saditti nama meeqatti wala booma. Eertiraan ni wala boomti nutullee qabsoo irra turre akkuma isaanii ni wala boomti. Sudaan ni bulu'u ni wala boomti. As Awurooppaa keessatti warri biyya takkitti ture biyya 7-8 gaddaan bahee jira. Oromoo qofatu iyyuu halkanii guyyaa ani waan danda'u jedhee of sodaachisee rather than transforming the society dialogue isaa of keessatti ofirratti as fidee aboo dammaqiinutu horatintu jira ka gabroonfataan nurra aane kana irra aanuun nurra jira jedhee kana yaaduu dhiise waan gabroonfataan jedheen san isa guutaa haal dura isaa san guuta jedhee waan ofii isaati karaa irraa of baaseef rakkata jechuudha. So karaa inni irraa of baase kanarraa akka inni karatti deebi'u karaa gaariitti qajeelchuuf waan akka gootu kana waan akka miidiyaa irra godhamu waan barreeffamu waan dubbatamu haasaa uummata keessatti deemu hunda akkuma isaan guruppii adda addaa uumanii si diiganii si accamsan kana ati immoo guruppii kan kee uumuu qabda jechaadha. Hawaasa kan kee gurmeessuu qabda jechaadha. Haasofni uummataa waan diinni sitti fide kan haasa'u otoo hin ta'in akkana taanee yoo jenne nama taanaa humna qabaanna jechuu qabda jechaadha. Namni tokko kan waan kanarratti ammallee wannaa gaggeesse Steve Biko jedhama South African qabsaa warra South Africaati. Maal jedhe si fakkaate. The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Waraanni waraana mara caalu, meeshaan mara caalu, ka gabroonfataan harkaa qabu sammuu uummata gabroomiiti jedha. Gaafa sammuu keenya isa harkaa baafanne wattaaddara isaan taanu, urjaa isaaf hin baafnu, ajaja isaan fudhannu, ofii kennaman barbaanne dalagannaa. Gaafa nuti ajaja jaraa fudhachuu dide maal ta'an? Wanta hawwallaalan. Biyyi Hindii guddoon tun jecha. Hindii keessa Awurooppaan wannaan Biriteen gaafa bulchituun wattaaddara meeqa qabdi beektaa Hindii irra 2.5 million Indians were the soldiers of Britain. Laal miliyoona 2.5 uummanni Hindii wattaaddara Biriteen ture. Oromoon miliyoona 2 Itoophiyaadhaaf wattaaddara akka ta'u jecha. Uummatuma san garuu diddaa barsiisanii warri agartee waa hubate. Akka inni wattaaddara jiraan ta'an, akka inni poolisa jiraan ta'an, akka inni urjaan kafalle, akka inni lafa isaatirraan ka'an, akka inni soogidda isaa bitee isaan bakka suuqii isaanii hin geessine ittiin gurguran irraa hin binne. So by disobeying
ati diddaa agarsiisuudhaan waan qabdutti kennuu didduudhaan humni sun akka inni burjaaja'u laafu goota jechaadha. Biriteen waan gootu wallaalte uummata kana qawweedhaan iyyuu miti beek. Qawwee malee achirraa ariidha jechaadha. Warri Indiyaadha achirraa baase. Yoo agartee jiraatte addunyaa kanarratti bakka koloniyaalizimiin deeme keessa bakka impaayerritti ijaarame keessa warri Hindii har'a aadaa isaanii uffatan, afaan isaanii dubbatan. Uffata isaanii yoo agartee jiraatte miila irratti waan mataa irratti haxara godhatan tokko akkuma dubartii seenaa yoo agartee taate ummatoonni ufiin uftaan dandamachuu qofa miti gaafa dandamatanii koloniyaalizimii ofirraa kaasan illee aadaa isaanii saniin jiraatan afaan ofii saniin jiraatan amma jarri rijinii adda addaatti illee qoodamanii rijiniin martinuu afaan ofii haasa. Afaan Ingilizii oofishaalii bakka itti fayyadaman ni jira garuu ammoo irraa dandamachuu qofa miti. Uffanni isaaniillee akka amma nuti taanu ta'a yookaan ammoo Afrikaan taate kana fa'a afaanuma warra gabroonfata achitti hambifatanii ofii isaaniitii iyyuu tuffii keessa jiraachuu otoo hin taane daangaan isaanii nama biraatiin dhuunfatame warqiin isaanii yeroo mara Faransaayii fi Biriteenii fi Poortugaalii fi Ispeeniif gala otoo hin taane uummata indiitti itti fayyadamu ofii murteessa jechaadha. Kuni maalirraa madda? When people are aware of what is going on. Yoo sirni gabroonfata akkamitti uummata tokko akka inni balleessu gaafa uummanni hubate ofitti deebi'ee uf tahee wanni inni haasa'us wanni inni godhus beekumsi isaas ka isaa taha guddinaan immoo daddafee addunyaatti qixxaa'uudhaaf illee carraa argata jechaadha. Amma uummata Indiyaa akkuma duratti fakkeenyaan kaase biyyoota addunyaa kanarra deemee namni teeknooloojiidhaan hojjetu aangoo gurguddaa namni qabu biyya Ameerikaa kana keessa I think maybe they are about 17 million miliyoona gara 17 jira. Lafa teeknooloojiin jiru bakka beekumsi jiru isaantu hojjeta. Ingiliiz keessa akkasi biyyoota Awurooppaa kanneen keessa akkasi maaliif mootummaa isaaniitu mootummaa uummata isaanii tahe Irinzo akkuma Afrikaa biroo gabroonfataa warra birootiin haa bulan malee irraa dandamatee jechaadha. So hawaasa keenya keessatti illee kana barsiisa. Kana barbaachisa jechaadha. Uummanni Oromoo suruu sirna isaa qabaachaa ture. Uummata baay'ee kabajamaaf sodaatamaa ture. Uf tahee gaafa inni jedhu namni tokko isa ugguu hin danda'u akkuma amma dura. Mee imaajiin godhi bara 2018 gaafa amma ijoolleen teenna alaabaa Itoophiyaa tokkichallee otoo hin qabatin akkuma amma dura jenne sareetti hiitee tuffiirraa jibbaarraa kan isheen argisiisan akkuma otoo itti fufee qabsoon Oromoodha. Humni jabaan immoo ka biyya ittisu ka hidhate jiraate hararraa jalqabnee kunoo daangaan Oromiyaa bakka kanaa warri barbaadan nagaan ollaa keenya taatanii jiraachuu dandeettu. Humnaan isinitti deemna isin waraanna qabeenya keenya saamna hin jetta yoo ta'e nuti illee of difeendi godhuudhaaf mirga guutuu qabna. Kun ammoo mirga sabab hundaa addunyaa kanarra jiruuti. Jedhee otoo Oromoon dhaabbateetumaan daangaa ofi tikse eenyutu uggeetti siqa. Tamachii gadiitu sanachii gadiitu sanii godhu yoo baay'ee wanna jedhe tanumachii gadi afaan Oromoo warrummaan amma wanna taateetiin ergamtuu taateetiin deemtu kittilayyoodhan tunu afaan Oromoo har'aa qalqabee afaan biyyaa taheera afaan hojii taheera. Finfinnee magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaati Oromiyaa jala galteerti. Diradaan duraanuu juuta Oromiyaati jala galteerti. Magaalaalee amma isaan maqaan federaalaatiin haa fudhatan kana hundumayyuu amma boodarraa jalqabee ka Oromiyaati. Wallo qaama Oromooti. Qaama Oromiyaati. Osoo jedhanii kan hundumayyuu 2018 labsame lakkiin ta'u jedhee uumummaan Oromoo afoo dhaabbatee waan kana dhoguu danda'u ni jira hin jiru. So maaltu hanqate jecha nutu uf keessatti sammuun keenya waan diinaan qabameef waan Minilik gochuu barbaanna waan inni jedhe waan Haile Sillaaseen jedhe waan Mangistuun jedhe waan Mallas jedhe namni keenya iyyuu amma nama kootu godhu yookaan mootu nama dubbaterraa yoo kooti koteeshin eenyuun akka fakkeenya gaarii fudhatee kenna Mangistuu Hayilamaariyaam fa'a yookaan warrumaan mansin jedhe kana jecha. Kana keessa sammuun keenya bilisa ta'uu uf ta'uu qabna jecha. So rakkoon guddaan qabsoo Oromoo fuulduratti deemsisuu dhoogge akka uummanni keenya bilisa tahee hin jiraanne dhoogge especially the intellectual class. Nama maraamti. Warri barata jedhamu warri mana barumsaa deegama kan mammaan akka kiyyaa kunnin uummata isaa keessaa bahee manni barnootaa kan inni keessatti barsiifame kun uf tuffatan ka hawaasa ofii itti tuffatan hawaasni kiyya beekaa miti. Kanaafuu hawaasa kee caalaa ana beekaa wanni ani beeku immoo kana jedhee kan barate kana kan inni itti himu kun rakkoon guddaan bakka kana jirti. Barataa maraa miti beekaa maraa jechaa miti. Warri waa barate ka beeku ka of gaafatu jira jechaadha. Questioning the self, underdeveloped self akkam duratti jenne san self discovery warra of qoratu jira. Of qoratee ani kun eenyu maaf akkana ta'uu danda'e hawaasni kiyya maa akkana ta'e ani maaliif akkana ta'e maaf aadaan kiyya tuffatame maaf afaan kiyya tuffatame maaf qabeenyi kiyya saamama maa galgalaa ganama buuqa uummanni kiyya kun maaf baqata otoo biyyi tiyya sooratti hin jirtu otoo albuunni tokko iyyuu hin dhabamin otoo wanni nyaatanii dhugan hin dhabamin maaltu kana fide jedhee warri of gaafatu immoo
warra agartee sirri gabroonfataa waan godhe kana hubatee didu jecha oromoo keessatti amma ka barbaachisu guddaan warra akkasii kana warra calliseetumaan sabaaf lammii wajjin jiraanna akkas taana maal taana yoo barbaadan faannoon illee har'a firaa yoo barbaadan TPLF illee har'a firaa yoo barbaadan kunneen warra sammuu gadaantummaa fudhate jara malee otoo jaraaf hin tumsin otoo jara jalan deebiin otoo jaratti hin dhiyaatin oromoon homaa godhuu hin danda'u jedhee warra yaadu warra sammuu ofii amansiise because if you are convinced that way you try to convince your society the same way akkaataa ofii itti amante sanitti ummata kan kee hoogganuudhaaf garasitti amansiisuu yaalta jecha warreen kunneen warra sammuun dhufe jecha dhiifama naa godhi jecha kanaaf so kanaaf ummanni keenya maayin even kama barate jennu kanaayyuu koesiin godhuu qabu barmoonni qara lama qaba jenneerra tokko kasirra ittiin aanan tokko ammoo ka ittiin of bilisomsatu so namni biroo maal jedha if you tolerate something one who opts to tolerate something keeps it around if you tolerate colonization and the colonizer you keep it around you keep it as institutions you keep it as laws like yoo gabroonfataadhaaf yookaan immoo sirna gabrummaatiif ni obsita taate yeroo kennitaaf umrii kennitaaf umrii sirra dheeffata caasaaleen isaa ka mootummaa isaa seerri isaa manni seeraa isaa sirra tura akka sirra turuun ammootu maal ta'a the prolonged oppression brings more domination akka ati jalatti galtu akka ati waan inni haal duree inni sii kenne san fudhataa deemtu godha so kana keessaa bahuudhaaf waan sirriin tahin obsanii yeroo kennuuf otoo hin tahin yeroo umrii isaa gabaabsu barbaachisa jechuudha. Kan we do this? Nu dandeenya akka Oromootitti? Yes ni dandeenya. Maaf dandeenya? Ilma namaa baratu dandeenya. Impaayeroonni amma durallee ummatoota biroo irratti ijaaramanii jiran koloniyaalizimiin yookaan immoo sirni gabroonfataa ummatoota biroo irra ijaaramee ummanni martinuu akkuma keenya nama biraa jala kufee biyyi isaa saamamee walitti gargalchanii wal nyaachisanii jiran gosaan naannoo amantiin haga danda'anii sammuu isaa qabanii xaxanii wataadara godhatanii akkuma duratti siin jedhe kana ummata Indiyaa 2.5 million soldiers ka British hojjetu ture ka Afrikaa keessa geessan gaafa walola addunyaa lammaffaa dhiifama naa godhiitu Afrikaa qofa keessa Indiyaa akkasuma dhiifne jaa over 200,000 Africans were in the Second World War dhimma sallaalleef Afrikaa keessaa guuranii gabroonfattoonni warra akka Faransaay warra akka Ingiliis nama 200,000 ol wataadara godhatanii lolchiifataa turan wannan kana kaasuu maali sabni tokko gaafa cabe gaafa namaaf gabroome meeshaa jiraata jecha wataadaroota amma Abasiiniyaadhaaf meeshaa taatee uummata Oromoo cunqursaa jirtu kana akkasuma laaluun nurra jira waan biraa dhiisi naazii Jarmanii jechaan warra Hitler faati ka sabaan nama balfan ka eenyummaa namaatiin nama balfanuyyuu wataadara godhatanii jiran muslima warra agartee Central Europa warra Yugoslavia keessa turan warra akka Croatia kanneen kasilaa sabaan nama balfan ka eenyummaan nama balfan garuu gaafa akka ati isaaniif duutu barbaade innuyyuu meeshaa si godhata jecha kammaan silaas ajjeesuuf deemu sunu wataadara si godhata so don't be surprised Oromoo keessatti amma namni baay'een ebonu jeneraala ta'eera maal ta'e kun immoo hojii gabroonfataati akka ati isaa duutu barbaada ka isaa ajjeesuu irra jecha fakkeenyaaf amma lola addunyaa lammaffaa kanarratti yeroo si kaasu bakka baay'ee hamaadha jedhan bakka lollitti baay'ee ulfaatu gurraachota ergaa turan. Raashaan baay'ee itti hammaattee jennaan naannoo Raashaa kanneen biyyattii amma jarri wal lolaa jiran kana fa'aa irratti baay'ee itti hammaatanii jennaan gurraachi achi ergan maaliif bakka hamaa nama isaanii irraa qusatan. So Oromoo ajjeesuudhaaf gama tokkoon lakkoofsa xiqqeessuu barbaadda gama tokkoon immoo itti fayyadamta jechuudha. Lola Eertiraa keessatti harki 70-80 kan lola achi dhaqee du'aa ture inni Oromoo. Baadimmee dheengadda gaafa wayyaaneen aangoo irra jirtu harki 70-80 kan dhaqee du'e Oromoo. Lafti ka'een nuti ka Tigraay deebite illee hin jedhamne jechuudha. So nama Oromoo wannaa keessa qaadhimanii wataadara taasifachuun it shouldn't be a new thing for us. Yoo nuti addunyaa kana qoranne gabroonfataan martu akkuma amma dura jenne dura qabeenya kan kee to'achuu barbaada qabeenya kan kee to'ateen booda si to'ata akka namaatitti achi booda atillee albuuduma jechaadha isaa akka barbaade si jijjiira maqaa kee sirraa jijjiira amma Itoophiyaa tana mee ilaali gargali ilaali akkuma namaatitti Oromoo qofa miti ummata kibbaa kana ilaali ummatoota naannoo san kana jiran kana mara ilaali warra maqaa Itoophiyaa keessatti waa bulcha jedhan kana maqaa isaanii ilaali hundi isaa harki 80-90 afaan Amaaraa qabu. Is it because the people are all Amhara? Maaf ta'e kun South illee odhaytu Sidaamaa odhaytu
Kambata yoo dhaytu, Walaayita yoo dhaytu, Somaalee qofatu yoo manni musliimaa afaan musliimaatti afaan maqaa musliimaa qaban. Harki caalaan nama Oromollee dabalate afaan Amaaraa qaba maqaan isaa. Why is this? The dominant class has modified completely the culture and the identity of other peoples. Addaanun beeytorra Oromoodha moo Amaara jechuufu yoo inni afaan Oromoo dubbate Oromoo si fakkaata. Because Oromoo keessa jiraateera waliin guddateera dubbachuu danda'a namni. Oromtichi illee afaanuma maqama jiraa qaba waan ta'eef. Kabbada maalii yoo isin jedhan kabbadaan kun kenna moo miti jettee of gaafatta jechaadha. Gaafa of gaafattu yoo inni afaan Oromootiin dubbate kun kenna jetta. Kabbadaan biraallee mootuu kan keen tahin afaan Oromoo dubbachuu danda'a. All of this dammaqiinsa kee qofaan keessaa baana malee burjaajii amma jiru kana keessaa ba'uu hin dandeenye akka laayyotti. Uf beeknee waan sirni gabroonfataan durra hojjete gaafa beeknee namuu akka dhuunfaatitti uf gaafachuu qaba. Who am I? Ani eenyu? Ani eenyuun kun Oromoo ta'uu qofa of beekuu miti. Seenaa keenya beeku, eenyummaa keenya qajeela beeku, biyya teenya beeku, mootummaa keenya beeku. Seenaa keenya sirriitti hubachuu dhabuu irraa amma Oromummaa dhufin jedha akkuma durallee kaasa. Oromoo tana rabbuma abaaree. Oromoo uummata hagana gahuu kana rabbi abaarraa malee akkanatti silaan facaatu, akkanan taatu, hin saamamtu. Oromoon tun ufumayyuu ofii isiitii walii diina. Kuni hubannaa dhabiinsarraayi. Waan sirni gabroonfataa uummata gabroome godhu qorqalbii isaa jijjiiree akka inni walitti diinomsuuf gargar baasee akka duratti jenne isolation caasaalee inni qabu hawaasummaa inni qabu san guutuu diigu hubachuu dhabuu irraa otoo uummata keenya seenaa isaatu hin beekin jabeenya isaatu hin beekin laafinni isaatu maal akka ta'e otoo hin beekin uummata kabajamaa fi sodaatamaa faranjiin faarsaa baate saniin Oromoo walii diinaa waliin jenna. This is very wrong. Namni diinaa miti ofii isaati. Gabroonfata tokkos nu godhaa jira. Kanaafi kanarraa awakening miidiyaan akkatama irra hojjettuutiif ka biroollee uummata keenya dammaqsu kakaasu akka inni uf ta'u jajjabeessu hamilee itti horuu namaa gadi akka nun ta'in laal gawaani gaafa nu uumu gurraacha anaasii gurraacha kanaa fi faranjiillee waluma qixuumu. Wannummaan faranjiin naga biroonfatuuf hin jiru. Wannummaan namni bira amaarii naga biroonfatuuf hin jiru. Wanni Somaaleen biyya saamtuuf hin jiru. Oromoon biyya isaa tikfachuu hin sodaata. Namni ammootu biyya isaa saamaa. Mee kanuma amma akka inni wal faallesu laal. Somaaleen biyya teenya dhuftee saamuun sodaattu. Tigreen biyya teenya dhuftee saamuun sodaattu. Amaarri biyya keenya dhuftee saamuun sodaattu. Nuti immoo kun biyya keenya jennee ofirraa ittisuu sodaanna. Akka nuti faallaa jiru agartaa. Kun qorqalbii gadaantummaa keessaa madda. We can do everything. Waan namni biraa ilmi namaa godhe mara godhuu dandeenya jennee ofitti himnee walitti himnee booyuu miti hojiin keenya ka ta'uu qabu. Boonuudha ofiin boonuu. Gaafa nuti ofiin boonne warri naannoo keenya caacahee biyya Oromiyaa keessa jiru kun martuu nu kadhata. Oromoo dhugaa keessanii nuti hubachuu dhabee kabajaa keessan isiniin malu isinii kennuu dhabee biyya keessan irraa nyaataa irraa lafa keessan irraa sooromne humna nama keessaniitiin jiraataa irraa jedheen akkamumatti wajji jiraannaa rabbumaa jedhaatii dhiifamu nuu godhaa nuti si wajji jiraachuu barbaannaa qabeenya keessan haga tokko irraa nu hiraa nullee nu gargaaraa jedhee nama biraas si kadhata malee uummanni hagana gahu uummanni hagana baay'atu uummanni rabbiin eebbisee sooressee qabeenya namaa kennee fi lafa kennee fi waa mara kenneef kadhattuu ta'uun isaan hin malle. Galgalaa ganama boottuu ta'uun isaan hin malle. Miidiyaan keenya waanuma booyaa qofa kan riipoortu godhu gabaas ta'uun isaan hin malle. Uummata boonee ani ebaluuf hin jedhu. Kan namni biraatu itti erkatu. Akkuma amma Ameerikaa namni baay'een amma mootummaa marraa amma Tiraamp jiru kana gara tokko inni jibbaa garuu ammoo Ameerikatti hirkachuu barbaada. Mootummaa fedhe haa ta'u jabaa taanaadhaati namni sitti hirkachuu barbaada malee si cunqursuu hin danda'u si cunqursuu hin barbaadu. Hin danda'u akka hin dandeenye beeka. Rakkoon Oromoo uf taanee jabaa taanee mul'achuu hanqachuu irraa kan ka'e namni marti si tuffate Guraagiin asiinsi arrabsiti keessatti Adareen yookaan immoo Hararii asiinsi tuffate arrabsiti Somaaleen magaalaa dirredhaa walakkaa dhaabbataniiti warri kunneen warra agartee aananii fi killee gurgurachuu dhufe malee biyyi tunte isaaniitii miti hin jaan. Maal jechaadha kun uummata hagana ga'u namni akkanatti tuffate yoo inni arrabsu. Maqaadhaaf ammoo Oromootu biyya bulchaas hin jedhu. Tuffii hagana ga'u agarree beena jireenya keenya keessatti. Kuni ka tahee fi here in the mind mataa keenya keessa olaantummaa nama biroof keessatti habaqaallee baannee kosii baannee deemaa jirra jechaadha. Kosii. So eessarraa jalqabuu qaba dubbiin kun hooggantoota Oromoo irraa jalqabuu qaba. Namni Oromoo hoogganu nama ofiin boonu nama saba ofiitiin boonu Oromoon dandeettii qabaa gahumsa qabaa waan barbaade godhachuu danda'a. In jedhu taanaan namni akkasii Oromoo hoogganuu hin qabu.
karaa irraa ka'e obboleessoo kana duraanuu beeyna kun nurra gaheera wanni ati haasoftu kan Minilikiin addaa miti Haayile Sillaaseen addaa miti Dargiin addaa miti TPLFin addaa miti Abiyyiin addaa miti warra oppositionii keessa jirullee kanuma haasaa taanaan haasofni isaa no karaan kun bilisummaa nun baasu xiqqoollee nun tarkaanfachiisu jedhee namni itti himuu danda'u qabachaa yoo isaan qajeelan hawaasni qajeeluudhaaf uummanni keenya uummata nagaati uummata aadaa qabu uummata of beeku uummata wal beeku takkaa Oromoon kutaadhaan walitti duuleen beeku uummanni walooyyuu argeetu iyyuu dharraayyuu waliin baal amma namni baaleen jiraatu wallaggaan dhaqee beeka uummanni keenya bal'aan kun ka Harariin jiraatu baaleen dhaqee beeka ka Tuulama jiraatu Iloo Abbaa Bor dhaqee beeka hin beeku fagoo irraa wal dharraa otoo walitti dhufee wal arge jedhe uummata nagaa uummata jaalalayyuu walitti argisiisuu hin dandahin ka gargar facaasee sirna gabroonfataa irra dhaadhessee galgalaa ganama humna biroo fidee uummata keenya irratti tuulu hoggan. And this has to stop. Kana eenyu dhoguu danda'a uummata dammaqe. Uummanni keenya illee dammaquu qaba baay'ee. Ijoolleen xiyya barattee jirti. Isitu naan deema. Waa maraa qajeelchitee dhufti jedhee yaaduun dogoggora guddaa. Ijoolleen isaanii kunnum. Anuma fa'aa si fa'aa namoota biroo. Nuti immoo wanni nu barsiisan olaantummaa nama biraati. So waa fakkeenya sii kenna bara 2016 Minisootaa keessatti walgahii goone. Waa Oromummaa irra jecha. Uummata mana keessa jiru maraa gaafii qopheessinee waraqaa irra barreessinee ati lammii Oromiyaati moo lammii Itoophiyaati ka jedhu gaafii hindeef. Namni deebise. Booda erga namarraa waraqaa guurreen booda dabareedhaan beekamaan laaluudhaaf haala uummata keenya laaluudhaaf harka baasaatii lammii Itoophiyaati moo Oromiyaadha kan jedhu mee sagalee nu deebisaa jenneen. You know what? Warri waa barata jedhamu kun Itoophiyaan ofiin jedha. Warri mootuu silaa qonnaan bulaadha waan beekutti waan lammii Oromiyaatiif hin jedha. Jaartiin takka aaranii gubatanii nama naannoo horanii. Maali isin jedhanii warra waa barata jedhamu kan jechaadha. Oromoo kakiyyaa kanneen. Maali isin jedhanii waa barattanii nuun deemtanii biyya nu uumtan jennee otoo isin yaannu wanni isin haasoftan ammoo faallaa kenna jedhanii akkamitti nuun deemuu dandeettan. This is a problem. Hawaasni keenya gaafa inni dammaqee ilmaan isaa ka inni barsiifadha jedhu kun waan hin taane waan abashummaa itti haasa'an diduu danda'u qabachaa. Ati ka fidaa jirtu seenaa diinaati waan diinni haasa'u jedhanii uummanni gaafa dammaqee dide hooggansillee inni sodaata. Fedhii uummataa guutuun dirqama ta'a. Maaliif deeggarsa hawaasaa malee gargaarsa hawaasaa malee milkaa'uu kan dandeenye ni beekachaa. So hojiin miidiyaadha ka amma isin hojjettan kun guddaan uummata dammaqsu ta'uu qaba. Hoggana dammaqsuu irratti hin rakkatina. Intellectually tokko haasa'u jechuu irratti hin rakkatina. Intellectually ka tokko taasisu fedhii uummataati dantaa uummataati gaafa uummanni hin ta'u karaa kana nu deemuu hin dandeettu gaafa jedhe dirqama bu'aa isaatiif jecha uummataaf jecha miti. Aangootti dhufuuf jecha uummata irraa fudhatama argachuuf jecha dirqama gara uummanni barbaadu deema jecha. So amma rakkoon kenna maaliin uummanni ilmaan xiyya barattee jirti. Ani carraa barnootaan arganne amma dura ilmaan baratetu namootu karaa nagaariin naan deemti jedhee waan inni eeguuf ilmaan isaa mootu harki caalaan isaa herrega uummata keenyaa waan hin guutiniif hayyoota keenya kanneen daangaa malee itti rarra'aa jira. Biyya faranjiitti elitism jedhanii waan akkanaa. Elitism jechaan maal warri waa baradha jedhu hawaasa ofii tuffatee kan mortu isin uummata akkan beeytanii karaa nutu isinitti garsiisaa harkuma nuu baasaa harkuma nuu dhaa akka namni keenya agartee komantaani mara harka dhaa oolu kana jecha harka dhoofsisaa oolan. Kun sirrii miti. Argiteerta Abasiiniyaan wanni isiin uumte tokko guddaan maal? Uummata irraa fuudhanii humna irraa fuudhanii gadaantummaa keessaa baqaalanii uummanni warruma waa barata jedhamu kan akka inni waaqeffatu godhan. Kun biyya faranjiitti illee ta'eera. Garuu the enlightenment era jedhanii warri faranjii kun gaafa uummata dammaqsutti deebi'anii uummanni dammaqe mootummaa akka to'atu uummata ta'e. Amma durallee kaafnee irra biyya Ameerikaa tana keessatti qawwee qabachuun seeraan hayyamamaadha. Maaliif? Gaafa eliitiin yookaan mootummaa warri silaa biyya bulcha jedhan karaa irraa bahe uummatatu qawweedhaan karaa irra deebisan jechaadha. Yoo qawweellee barbaachise yoo yaadaan sagaleedhaan dadhabe jechuudha. So kanaaf uummanni Oromoo maal ta'uu qaba? Harka dhahinaa calliftaniitu maal nama? No. Harka dhahamuu ka qabu yoo karaa uummanni keenya barbaadu furmaata fide qofa. Ganda namaa waltemme ijoolleen tendatu yoo agartee jiraatti. Baay'isee waan warra baratee waan warra barate jedhamu kan nama maraa miti kan jedhaa jiru. Baay'isee barnoota illee balaaleffataa hin jiru. Barmoonni sirriidhaan barachuu qabu. Barmoonni nu barachuu qabnu garuu kan nu gabruumsuu miti. Kan nu bilisomsu ta'uu qaba. Yaada bilisummaa uummata keenya keessa fidu. Mee Injiinar Jamal. Waan itti bakkeenya kennee bira darbuu barbaadu.
namichi professor jedhamu tokko professor Hennu Baqaanaa namichi jedhamu tokko bara wayyaane Margaa Baqaanaa election board mataa ture. Filannoo wayyaaneen gaggeessite mara isatu mataadha irratti. Professor namichi kun laal Margaa Baqaanaa Oromoo ta'uu qaba jedhee yaada. Namichi kun filannoo wayyaanee kana mara harka dhibba moote jedheetiniin yeroo mara labsa. Wayyaanee humna harka 10 geenne ka uummanni Oromoo harki 80-70 biisan keessatti ta'u mormuun ka Amaarri mormuun ka sabaaf Solomoonni biroo mormaniin ka harka 10 mooyuu hin dandeenye harka dhibbatti mootee jedhee labsa. Maal jechaa argu? Kun amma hayyuudha. Kun amma beekaadha. Garuu professor profeshinii isaatiin ta'uu danda'a. Garuu buddeena isaatiif bula. So namni keenya kun barnoota namichi taayitilii inni qabu qofa otoo hin ta'in maal godhaara? Wanni inni godhaa jiru kun isaa wajjin ni deema. Hawaasa keenya wajjin ni deema. Dhugaa lafarra jirtu wajjin ni deema jedhee laaluu qaba. So Oromoon mana ofiitti dachaatee waliin mari'atte waan nuti hin uumatin waan nuti hin godhatin mara didu mari'annee mootu waan nu ta'u godhutu furmaata tahaa jechuu barbaadee fayyaa ta'e dhiifama guddaa si dhaabu biyya. Hayyee hedduu galatooma. Beekama isin dhiise haga sa'a tokko guutuullee haasoftanii waan sirrii waan ta'eef anis waan qopheessee qaba akka irratti dubbattan waan barbaadu jechuun. Mee fakkeenya namoota amma akka keessan kana Oromoon biyya isaa qabaachuu qaba jedheetti cichee. Oromoon qorqalbii ofiitiin dura socho'uu qaba. Qorqalbiin hayyoota Oromoo socho'uu ijaaramuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaaf waan Oromoon barbaaduuf qabsaa'uu qabu jedhu kana warra akka warri nu baane dhibbaa warroota jechuun warra duubatti hafan warra sammuun isaanii yeroo cufa gabrummaa yaadu. Ammumaan tanallee yeroo bilisoomee jiru kanattillee gabroomni gabrummaa keessa jira. Isatu sammuu isaattu gabrummatti amanee jira. Warra jedhuun hoo maal jettan fakkeenya amma yoo fudhanne ka biraatiyyuu miti kanuun jedhaa jiru. Kennuma kaati jettuun kama Oromooti jettuuntu jechoota kana Oromoodhaan jedha. Nama uummanni kun walaboomuu qaba jedhu. Fakkeenyaaf ejjennoo isin amma qabdan kana akka qabu. Hawaasni kun murtii ofii murteeffachuu qaba warra jedhuun ofii isaatii gabrummaa keessa jira malee uummanni bilisoomee yeroo jiru maal jettan? Akka malee gaafii baay'ee daangaa malee bareedduu dhugaa dubbachuudha. Because akkaataa isaan uummata keenya itti burjaajessantu kanaayyuu dubbiin guddoon yoo gaafiilee akkanaatiif deebiin argatin socho'uu hin dandeenye. Gaafiin guddoon ta dura Oromoon maal dhabee maal barbaade maal argate achirraa kana jechuudha. Wanni isaan jedhan kun dhugaaf dhara ta'uu adda baafachuuf maaltu tahe biyya Oromooti irratti. Biyya Oromoo irratti amma durallee kaafnee irra deddeebinee kaasuu taa'amee fi akka namni hin hifanne malee biyya Oromoo irratti ummata mootummaa mataa isaa qabu. Ummata walaba ta'e, ummata bilisa ta'e, ka mootummaa namni biraa irratti hin ajajne qabutu biyya mootummaa isaa irraa cabsanii lafa isaa saamatanii nama isaa fuudhanii akka barbaadan akkuma duratti jenne kana wandaqa godhatanii gabra godhatanii meeshaa waraanaa baachisanii isallee wal ficcisiisanii qabeenya isaa saamuu irratti waggaa 150 guutuu akka amma jiraa jiru kanatti itti fufaara. So uummanni Oromoo maal barbaade? Biyya isaa ta'u humnaan qawween irraa fudhatamne san to'atee ofii isaatii bulchee mootummaa ofii barbaadu ka bilisaa ka inni isa malee namni biraa hin ajajne maqaa federeeshinii nama beektaa mootummaa intalishee tana mootummaa jiddugala ajaja jedhama mootummaa Shimallis fa'a otuma seeraanuu jiraatte hin jirtu jisiinu garuu eenyu ajajaanis gubbaarraa Abiyyi ajajaan jedhanii jechaadha mootummaa jiddugaleessa jiru san jechaadha. Uummanni Oromoo ka barbaade kanaa miti. Uummanni Oromoo ka barbaade biyya isaati irratti abbaa ta'e qabeenya isaa ofii to'ate mootummaa ofii isaatii ajaju kan inni namni biraan ajaja irratti hin kenne filate ofii isaatii sadarkaa addunyaatti biyyi isaa beekamte alaabaa isaa dhaabbatee international recognition akkuma sabni biraa sabni gurguddaan Oromoo ga'u addunyaa irratti kan bilisoomin hin jiru beekama numa qofa hafe. It is shame for Africa, it's shame for the Oromo people, it's shame for humanity. Ilma namaatiif illee qaanyi, Oromoof illee qaanyi, Afrikaaf illee qaanyi, ilma namaatiif waliigalatti qaanyi ta'uu qaba. Saba Oromoo malee kaagana guddatu kan walaboomin kan biyya isaa hin qabne kan alaabaa ofii hin qabne kan mootummaa ofii hin qabne hin jiru amma. Jibuutiin naannoo tana jirtu miliyoona 2 guuttu miliyoona 1 uumama na fakkaata. Naannoo sanitti. Nuti qaanyii fixanneet waan Minilik ijaare har'allee faarsaniit Minilikiin haarawa. Ka du'e ka boolla keessa jiru
bilisa nuun jedhaa jecha akkatama jette kanatti warra mataan isaa gabroometu akkana ta'a malee warri mootu waa'ee bilisummaa bilisoomne isaan jedhan kun otoo bilisoomne abiyyiin kenna maal godha beeyta